gatii taargoo Saawudiidhaa meeqasii fe'anii asitti meeqaniin baafatti akkamitti baafatti warroon jettani nagaafachaa jirtanii viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa isin fayyada jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taataan baga jiraattan isiniin jechaa egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni gaafii nagaafachaa jirtanii gaafii keessan immoo viidiyoo gallakkisu irratti na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Itti aansuudhaani taargoon meeqan fe'amaa achii meeqan fe'attee hanga mangatti fe'attee ijoollee jettanii nagaafachaa jirtaniif dhaggeeffadhaa isin fayyada jechuudha. Maaliif warroonni fe'achuu barbaadan waan jirtaniif akkasuma immoo asittis immoo maal akkas barbaachisus immoo isinitti jira. Hagamiin akka baafadhes immoo isinitti himaa. Achii sagan fe'e immoo isinitti himaa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Akkasuma warri mana kanaafis immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta asirratti darbuun nu hordofaa isin jedha. Egaa gara gaafii keessatti naanu ani kanan erge shaanxaa lamaa fi roottoo lama jechuudha. Shaanxaa gurguddaa san lamaa fi roottoo lama kanan achi naa ergame jechuudha. Walumaa galatti birrii achi 1,000 fixe jechuudha. Walumaa galatti kuni arfan birrii achi 1,000 naa fe'ee jechuudha namtichi 1,000 jechuudha. Asitti immoo kanan baafadheen jechuudha. Wantoota adda addaatu jira. Addisii wanta qaraxa qabuus jira. Wantoota qaraxa qabu santu xiqqoo sheeyannoo jedhe malee garuu ani galata waaqayyoo akka namaa akka wanno sanis waaqayyo immoo nama akkasi qaraxoo sitti qabuu baate homaan jedhu jechuudha. Garuu immoo qaradni meeshaawwan wannaat irratti hin jabaata waan ta'e wanta addisiin nama irratti sirriitti jabaata. Kanaaf immoo waan dhiyoo nama gaarii sitti qabe isaayyuu si dhiisuu danda'u jechuudha. Akkuma isin jedhe baqasnis hin jira baqasnis baay'eedha. Bidisuuni baay'eedha. Konfirtiiwwan hin jiru baay'eedha. Akkasuma kafanootaa fi caamota waan ta'eef isarratti jechuudha. Walumaa galatti kan naa baasan shaanxaa lamaa fi roottoo lama birrii akka Itoophiyaatti birrii 10,000 jechuudha. 10,000 naa bahee jechuudha galata waaqayyoo. Ani isa ittiin gammada malee ittiin gaddu jechuudha. Maaliif hiqaa fudhadhee galee wanna fudhadhee galee isa ittiin gammadaa jechuudha. Sinii galee maaliif yookiin kusura isaan achii naa kennanii osoo hin taane waan ofii kiyyaa fedha kiyyaan barbaadee bitadhee akkasuma immoo na fayyadadha biyyattis jedhuuni galadhee waan ta'eef jechuudha. Waan ofii kiyyaa ijoo barbaadadhee qarshii kiyyaatti baasee bitadhee jechuudha. Malee salbaajii isaan kunoo namaa kennanii guuranii galan tokko osoo ta'eeti kasaaraas agarsiisa jechuudha. Innaa akkasii osoo namoota biroo ta'e immoo kana caalaa nama qaraxuu danda'u. Ani baay'inaan waan naa galatoomu nama gaarii bira na gahe keessattuyyuu baqa namaaf na'u waaqayyoo sitti haa qabu taanaan hanga sunda wanta si qaraxa hin qabu. Garuu immoo namni tokko keessattuu dubartoonni si ga'e taanaan dubartoonni hedduu takka si qaraxu jechuudha. Hamma carrashaawwan carqii paantii addisiin dhiisan jechuudha. Kan biraa dhiisate isaan jechuudha. Amma kuwwan amma warra dhiiraa kana faayyoo kadhatte matuma mataa tuttuqaniitu baqaa biraa deemu jechuudha. Ni galee amma kiyya irra caalaa maashinoota bichaadha malee maashiniiwwan isaan xiqqoo shiwannoo qaraxan malee istushaari mataa hin beekanii isaallee hin qaraxu jechuudha. Kan biraa dhiisate na isaan xiqqoo shiwaan addisii ta'eef wanna na godhan malee dhugaa hanga sunda baqa bidirsiillee irra naa darbanii jechuudha. Baay'ee irra naa darban kobartiifaa hundi isaa addisii waan ta'eef irruma naa darbanii jechuudha. Malee dhugaa waaqayyoo 60,000 70,000 achii gadi hin ba'u jechuudha. Osoo akka kuwwan qaraxuuti jechuudha. Garuu waaqayyoon carraa kee waan nama gaariitti kan qabu yoo ta'e agas hundaamati jechuudha. Innaa kana fakkaataa jechuudha. Isa kanaanan achii baafadhee Saawudi Arabiyaan 1,000 birrii achiitti 1,000 jechuudha. Immoo kana nasii baafadhee immoo 10,000 akka Itoophiyaatti jechuudha. Innaa ani isa ittiin gammada malee ittiin gaddu jechuudha. Maaliif hiqaan kiyya qulqullinaan maaragiin asnaa ga'e jechuudha. Iddoo ciqicciqii tokko malee saafa tokko malee ofii kiyyaa dhaqee baafadhee ofuma kiyyaaf maqaa kiyyaa ergame namtichi naa erge anis dhaqeetu mana ofuma kiyyaa naa bilbilee namtichi
guyyaa akkana taargoon keechiin gaa dhaqii fudhunaan jedhe dhaqee fudhadhee jechuudha. Amma akkasii isin jedha namoonni immoo nama achi fa'aa keessaa qabdan immoo agas hundaayyuu isin dhibuu jechuudha. Ani waan nama achi keessaa hin qabne waaqayyumatu garaan haa laaffisee kanaan jedhe malee namni fa'aa nama achi keessaa qabdanii birrii xiqqoo ishii kaffaltuu jechuudha. Innaa akkasii isin jedha kan immoo isinii gala jedheeti yaadaa jechuudha. Innaa kana fakkaata warroonni godhachuu barbaadan immoo akkuma isiniin viidiyoo irratti hojjedhe viidiyoota duraanii irratti hojjedhetti wanta isin barbaachisu wanta na barbaachisu jettan qofa kan taargoo gochuu qabdan malee bituttuu isaan isinii kennanii achii fidanii dhufna waaqa yoo fidattan kan kafana gaarii kana fi keechanii isin lubbuun teecha siffeetee birriidhaaf jettanii waan taane fidinaa dhugaa rabbi isin jedha maaliif kafanni ijoolleen tokko achii fiduu fi kafanni ani fide tokko miti garaagarummaadha baqa maaliif baay'ee kan nama gammachiisu kan itti gammadan malee kan itti gadduu miti jechuudha. Anaa miti namoonni uffata koo arganii hedduu takka dinqisiifatan jechuudha. Hinde ijoolleen kafana kamartee galtee atan akkamii fiddee dhufta caammaa akkamii fiddee dhufta bidiribsii akkamii fiddee dhufta naan jedhu. Hinde achiin jiru hin jennee naan jedhu. Laa waan akkasii namaan jedhu jechuudha. Garuu salbaajii isaanii guurtanii galtanii asitti waan hin taanetti taargoon godhinaa baqa. Walumaa galatti salbaajii isaanii abadasii wasii kennan gatii. Ani kafana isaan naa kennan takkaa fudhadheen galu. Takka fuudheen galle kafana isaanii jechuudha. Sijjammara ani kafana illee namaa kana fuudhu yoo isaan kan naa bitan addisii yoo ta'e malee jechuudha walumaa galatti. Amma kanaaf kafana isaanii osoo hin taane kafana keessan boru nama afootti baanetti nama afootti mul'anna yoo jettan kafana mirxiin guute suuqii isin geessu yookiin immoo xalabachuu dandeecha shi'ennii fa'arraa tiimuu fa'arraa kanneen irraa xalabachuu dandeechi. Shi'enniin immoo baay'ee marxii gatii jiddu galeessa bareeda jira jechuudha. Amma waan ofii keessanii barbaadan jechuudha. Kana hunda isaayyuu yaa waan viidiyoo kiyya duraanii irratti arguu dandeessanii wantoota xalabamillee hunda isinitti agarsiiseen jira. Ijoolleen hordoftan sirriitti beektu jechuudha. Hedduu takka baqa hedduu dinqisiifatu. Baqa hin dinqisiifatu jechuudha. Namoonni amma ijoolleen keessattuu biyya alaatiyyuu galanii uffata koosanii yoo arganii jedhan hedduu takka dinqisiifatu. Edaan jira akkamitti si geessu akkamitti akkatti si bituudha. Garuu uffanni hin jira. Gaafa namni warri bakka gaarii sin geesse inuma jira uffanni jechuudha. Kanaaf immoo waan gaarii taargoo godhachuus barbaadan malee waan hin xaqqabne hin godhinaa isin jechuu barbaada. Innaa isa kanaadha. Yaa wantoota godhatan immoo isinitti himeetan jira viidiyoo kiyya irratti hordofuu dandeessu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasuma warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuun jajjabeessaa. Gaafii yoo qabaatanis koomentii irratti gaafachuun dagatinaa. Baay'ee.